Hayyee daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu kun ka hordofaa jirtan qophii gaaddisa raabaa dooriiti. Gaaddisi raabaa doorii har'a maatii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii duraanii waliif fidee jira. Wal argaa maatii yookaan ammoo waldeennaa maatii jenna. Akkuma baananii waldeennaa maatii wal argaattuu fayyisaa warri yeroo dheeraa fi waliin argin na waliin ka hojjetan ka durii OMN wajjin hojjennu haala Oromiyaa ka ammaan kanaatiif akkasumas rakkoo magaalaa Finfinneetii fi naannoo magaalaa Burraayyuu dhalatirra haasa'uu fi asna wajjin jiru warri maatii OMN duraanii kun ka jalqaba Alamaayyoo Qannaati ka is wajjin jiru ammoo Abdii Fiixeeti lachuu isaanii beeytanii Abdii fi Alamaayyoo bagna gaanii gara Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii akkasumas gara gaaddisa dhuftan. Galatoomii Kadir. Ayyee mee isin lachunuu miidiyaa irraa haqa dhabamtanii xiqqoo turtanii anatti dura dhabame hanga deebi'ee dubbadhe amma dabareen keessanii kaameeraa laalamee daawwattoota nagaa fuudhaa waan gara dubbadha achiin dubbata gar sagantaatti dabarra. Akkam jirtu daawwattoota keenya amma qophii marii gabaabaa qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma Kadiroon jedhe yeroo gabaabaadhaaf adda baanee turre amma garuu Abdii Kadiroo waliin mari'aaf qophoofnee jirra. Nu hordofa. Akkam jirta jettee jennaan Alamaayyoo Qannaatitti waan oduu dubbisiiseeyyuu sagantaa Silaatii kun kan dhaggeeffachaatti jirtan sona miidiyaati jedheen jalqaban ture har'a garuu situu nagaafachaa irra sababa ta'eef Kadiroo galatoomii warri amantaa kiristaanaa hordoftan bagaa jala bultii masqalaatiin isin ga'e akkasumas immoo baga baatii irreechaatiin geessaniin jedha baay'een isin jaalladha. Galatoomii Abdii anilleen hordoftoota amantii kiristaanaatii fi akkasumas warra ayyaana irreechaa kabajuu fi baga jala bultii ayyaan kan lamaanii ka irreechaatii fi ka masqala isiniin gahe jechuu barbaada. Waraqaa irra barreeffadhee Abdii na dura jette galatoom. Anis itti dabalee jechuun barbaada. Baga ayyaana masqalaa geessanii akkasumas qophiin irreechaa bara kanaa bifa gaariidhaan sodaa tokko malee akka geggeeffamu abdii guddaan qaba. Irreechi baranaa ka jaalalaa ka injifannoo akkasumas wanni hunduu ka milkii haa ta'uu jenna. Isin lachuu galatooma as istiidootti dhuftanii na wajjin haasoftanii gaaddisa raabaa doorii irratti anattu isin caala sagantaa kanatti wal barate anattu kanaaf warra isin keessummeessaa jira. Abdii siin jalqaba torbaan dabareella torbaan kan keessa rakkootu dhalate rakkoon kun naannoo Finfinnee irraa jalqabdee addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti haa galu jenna warra dhaaba kan simachuu Finfinnee dhufanii akka isaan magaalaan seenne hokkara wayittuu kaa'ee ture achiin booda walitti bu'iinsillee uumamee lubbuun namaa bade ture suniin duuba eegi sagantaan dhumateen duubatti Burraayyuulleetti balaa dhalateen namni du'ee jira. Walumaa galatti namni 55 magaalaa Finfinnee bakka gargaraatii fi akkasumas magaalaa Burraayyuu keessatti namni du'ee jira. Finfinnee keessa namni du'ee nama 28 jedhama. Kolfee kutaa magaalaa Kolfeetti nam 14 Addis Katamaa nam 5 Araada nam 3 Laaftoo nam 3 Qirqoos nam 5 Araada dhiifama Araada nam 1 namni 28 walumaa galatti du'ee Burraayyuutti ammoo nama 28-27 du'ee walumaa galatti namni 55 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Qabeenyi miidhamee hin jira gara lachuu uummatii buqqa'ee hin jira Burraayyuu irratti deemu jirra. Waan kana ammoo akkii miidiyaan biyyaatii fi miidiyaan biyyaa al jiran itti gabaasan wal hin madaalle jechuun balaa Qirqoositti balaa Burraayyuu dhalate akka malee ol fuudhanii hafarsuudhaan karaa biraatiin ammoo miidhaan Oromoo gubbaatti Finfinnee keessatti dhaqqabe sobaa fakkeessuudhaaf haaluudhaa fi karaa biraatiin ammoo Oromoon balleessaa qofa dhaqqabsaa malee hin miidhamu jechuudhaa fi qeerroo maqaa xureessuu fi kana Burraayyuu baay'ee hafarfama argita. Mee waan kana akkamiin hubatte Abdiidhaan jalqabaa achi Alamaayyoo deema. Jalqabaa kaasee hordofaatan ture hunda dura warra qe'ee isaaniirraa buqqa'an maatii namni jalaa miidhame jalaa du'e gadda guddaan itti dhaga'ame ibsachuun barbaada. Keessuma haala yeroo ammaa keessatti biyyi keenya gara gaariitti deemaatti jirti tarkaanfataatti jirti biiftuu
abdii argaatti jira jennee yeroo abdiin keenya hundumti gurri keenya gara biyyaa ta'e keessatti wanta akkasii dhaga'uun silaatii waan baay'ee nama gaddisiisu ammoo ta'eera warra miidhamaniif gadda guddaan itti dhaga'ame ibsachaa jalqabaa kaasee hordofaatan ture. Oromoodhaaf buqqa'uun Oromoodhaaf ajjeefamuun waan haaraa miti. Yeroo itti qeerroon bilisummaadhaaf lapheesaa rasaasatti qabee falmataa ture yoo irraanfannee keenyee bira darbineyyuu dhiyeenyumatti kumaatamni buqqaaniiru naannoo bahaarraati hedduun ajjeefamaniiru guyya guyyaatti. Inni kun utuu dhageetti hin argatin otoo miidiyaa biyyoolessaatiin illee hin gabaafamin garuu dhimmi buraayyuu irratti raawwate akkas maaliif afarfamee maaltu dudduuba jira isa jedhu yoo qoranne gara biraatti nu geessuu danda'a. Dhimmi buraayyuu haga ammaatti seenaama biyyattiima keessattiyyuu rakkoolee saba keenya mudatan kamirrayyuu haguuggii miidiyaa kan argatedha. Garuu akkamiin inni jedhu immoo gaaffii biraadha. Wanti raawwatamaatti ture gama miidiyaatiin Oromoo xureessanii mul'isuu keessumaa immoo maqaballeessii qeerroo irratti xiyyeeffatee fuulleffatee deemaa turedha. Karoorfatame kan irratti hojjetamaa turedha. Akkamitti karoorfatame irratti hojjetamaa ture isa jedhu yoo kaasnee haasofne namoonni achirratti miidiyaalee biyya alaatiinis ta'e miidiyaalee biyya keessaatiin selectively filatamanii gaafatamaa turanii namoota rakkoo isaanii himataa turan mini namoota miidhama isaanii himataa turan mini namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaaniitii fi rakkoo guddaan isaan mudachuu isaa miidiyaatti himataa turan mini rakkoo waa biraadha kan isaan dhiyeessaa turan. Waa biraadha kan isaan dubbataa turan. Gaaffii biraa dhiyeessaa turan. Fakkeenyaaf yoo kaasne mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee keessaatii haa ba'u. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa Abu'u. Federaalizimiin haa qamu kan jedhu nama kaasaa turanidha. Rakkoon namni tokko yeroo rakkatu yeroo qe'eesaarraa buqqa'u yeroo waan nyaatu dhabu yeroo fuuldura isaa rakkoo guddaan tokko itti dhufuusaa sodaatu akkamittiin gaaffilee akkasii gadi ba'ee miidiyaa irratti dhiyeessa inni jalqaba. Dhugaa sun akkuma jirutti tahee warri kun achiyyuu hin buqqaane gariin isaanii Finfinnum keessa shiroo meedaarraa dhufanii waan jedhutu jira itti deebina. Buqqaatonni buqqaan jedhamee magaalii Finfinnee lakkoofsa dhiyeessu kun dhugumaanuu achirra buqqaamoo hin buqqaaninu gaaffii biraati. Dubbii kan fixatte yoo fixatte gara lamaa jodda biraa. Walharkaa fuunee haasofna sababa ta'eef mee taajjabbii Alamaayyootti deebi'e. Alamaayyootti dabale. Akkuma abdiin kaase badiin raawwate nama gaddisiisa. Saba addaan qoodee waan raawwate tun ta'in eenyuyyuu akka namaatti humanitiidha. Namni kamiyyuu miidhamuu hin qabu. Namni kamiyyuu mana isaarraa buqqa'ee guyyaa tokko ala buluu hin qabu. Garuu wanti buraayyuutti raawwate hedduu nama gaddisiisa. Akkuma abdiin jedhe buqqa'insi biyya sana keessatti keessumatti Oromiyaa keessatti seenaa addunyaa keessatti gabaasaanii tokko tokko akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti kan geggeeffame baharraa uummanni buqqa'ee uummata miiliyoonaan ol ta'udha. Sun buqqa'insa keessaati. Biyya tokko kaanii biyya kan biraa deeman utuu hin ta'in biyyuma sana keessaa naannoo tokkorraa naannoo tokkotti kan geggeeffame jechuudha. Miidiyaa kabareejiin arganne amma sana. Akkas jechuun garuu buqqa'insi buraayyuu achitti kabareejiin arganne waan ta'eef asitti rakkoo hin qabu jechuu miti. Lakkoofsatti kaastee jira. Buraayyuudhaan nama amma kana buqqa'ee Finfinnee keessatti nama amma kana ajjeefame kan jedhu. Lakkoofsi sun waldhaa yeroo garaagaraatti ibsi poolisiin kennu ibsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennuu fi bulchiinsi magaalaa buraayyuu kennu garaagara haa ta'u garuu dhugaan tokko jira. Namni buqqa'eera lubbuun namaa darbeera. Sun hedduu kan nama gaddisiisudha. Akkamittiin gabaafame inni jedhu gaaffii gaariidha. Maaliif gabaasaan gaafa badiin ga'u gaafa lubbuun namaa badu gaafa qabeenyi barbadaa'u gabaafamu gabaasa yeroo rakkooti.
rakkoo gabaasaa jirta. Rakkoo sana furuudhaaf gabaasaati jirta malee rakkoo sana babal'isuudhaaf waan gabaastu miti. Miidiyaaleen akkamittiin gabaasanii miidiyaalee mootummaarraa kan ilaaluu dandeenya. Miidiyaan mootummaa akka editoraalii mataa isaatiitti hawaasa dinagdee biyya sanaarraa biyyi sun hordofturraa ka'eeti kan editoraalii dhaabbata sanaa bahu. Sun maanni sabaaf sablammoonni wal jaallatanii tokkummaadhaan wajjin akka jiraatanii dhifeedha. Garaagarummaa jiru sana dhiphistee wajjin jiraachuudha. Badii buraayyuutti raawwate garuu akka gabaafametti akka uummanni Oromoo saba kan biraa dhiibuu saba kan biraa buqqaasuutti kan gabaafamaa ture. Jalqabarraa ka'e. Maaliif akkas jenna? Sababa qabna gaafa akkas jennu. Tokkoffaa gabaasi gaafa gabaafamu gaazexeessaan tokko gaafa dhaqee gabaasu garee lammaniyyuu dubbisuutu irra ture. Uummata dubbisuutu irra ture, qaama nageenyaa dubbisuutu irra ture, qaama hin miidhe jedhamee haasa'amaa jirus dubbisuutu irra ture. Guyyoota 3-7 tokko jalqabaa garuu miidiyaa mootummaa dabalatee gabaasi gabaafamaa ture. Uummata miidhame duwwaarra xiyyeeffatanii uummata abaluutti miidhame isumayyuu filannoon saawundi baayitiin isaanii eenyuun akka gaafatan gaafachuu duwwaa miti erga oofisatti galanii booda editoraalidhaatti dhiyeessanii oduu tokko oduu uummanni buraayyuudhaa buqqeera jedhu yeroo 3 dabarsu. Prime time eeggatanii prime time jechuun yeroo uummati sa'aatii namni hedduun daawwatu eeggatanii yeroo 3 dabarsu. Oduma tokko gaazexeessaan tokko waan biraa gabaasaa sanuma. Sunis utuu aangilii kan biraadhaan yookaan immoo haala kan biraadhaan rakkoo kan biraadhaan gabaafamee gaariidha. Hundumti isaa garuu namoonni interview ta'an namoonni afgaaffiin geggeeffameef hundi isaayyuu rakkoon sun akka babal'atuuf. Gama biraatiin miidiyaaleen akkasitti gabaasu. Gama kan biraatiin sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti gareen fooloowerii hordoftoota hedduu qaban naannoo Finfinneetii fi dhaabbilee gara paartii ta'e jala jiran waan sana gaafa achi namni buqqa'u asii immoo footoo kan biyya kan biraa ajjeechaa fuudhee dabarsaa ture. Sun maal agarsiisaa? Qaamni rakkoo achitti geggeeffame buraayyuutti raawwate qaamni geggeessaa jiru qaamni giddugaleessaan waan kana hordofuuf jira jechuudha. Kanaaf rakkoon achitti geggeeffame gama miidiyaatiin waan baay'ee kaasuu dandeenya. Miidiyaa mootummaa jenna. Miidiyaaleen dhuunfaa FM'n magaalaa Finfinnee keessa jiran wanta gabaasaa san gabaasaa turanis gabaasaa gartokkee qabateedha. Kanaaf waliigala bal'isnee haasa'uu dandeenya. Haalli miidiyaan itti gabaase rakkoo mataasaa akka qabattan argina. Haalli sun akkuma jiru tahee haalli sooshaal miidiyaa waan kan ittiin hafarse keessattuu waan bakki biratti biyyi biratti tahe fakkeessanii akka Oromiyaa keessatti burraayyuu keessatti tahee godhame. Suuraalee nam sodaachisan suuraalee gara hammeenyan jechuun nam irratti raawwatame Oromiyaa keessatti tahee jedhamee akki ittiin godhame. Akki miidiyaan biyyi keessa waan kana itti hafarsee dubbitan xiyyeeffannaa namaa keessa akka inni seenu godhe osoo rakkoon tun hin dhalatin hundurattuyyuu rakkoon kun kan dhalate guyyaa sanbata xiqqaa sanbata guddaa ture burraayyutti garuu sun hundurattu guyyaa kamisa ummati gaammoo burraayyuu naannoo Oromiyaa keessatti miidhamuu deema hiriir nagaya bahuu deemna hayyama nuu kenna jedhamee gaafatamuun miidiyaa wal harka fuudhee dubbii kan hafarsuun oduu gamtokke yookaan oduu wal fakkaatu ka gam tokko miidhamaa godhee gam biraa ammoo nama bala raawwate nama miidhe godhee fakkeessu sun hunduu ilaallu waan hedduuti dubbii kan duuba jiraa fakkaata abdii jedhe. Elaa Kadiroo jalqaba dubbii kanaa yoo ilaalleerra ta'e salphaa fakkaata uummanni hagam tokko televezyiinii biyyoolessaa sana kan mootummaa hordofaa isa jedhu hin beeku. Artiistootatu jalqabe dubbii kana dursanii otoo qophiin simannaa sunis hin geggeeffamini artiistoota Dr. Abiyyi masaraa mootummaatti afeeranii imaanaa biyyattii bocuu keessatti itti gaafatamummaa guddaa fi adaraa guddaa itti laatanii jijjiirama kana keessatti nu waliin dhaabbadhaa jedhantu jalqabe dubbii kana. Maal jedhanii jalqaban?
yoo isiniif ta'e waggaa haaraa kana keessatti yoo maal ta'e akka biyya keenyaatti yoo maal ta'e hawwii keessan himadhaa jedhanii namoota afeeranii gaafatu turan. Namoonni dhiyaatan maqaa shoo sanaa kaasuun hin danda'ama. Namoonni dhiyaatanii fedhii isaanii himachaa turan. Baay'een isaanii akka federaalizimiin ka'u gaafatu turan. Baay'een isaanii akka heerri mootummaa jijjiiramu gaafatu turan. Inni kun miidiyaa biyyoolessaa ka biyya keessaati. Miidiyaa biyya alaa keessatti immoo ijaarsatu ture kan quba qabna. Sooshaal miidiyaa irratti ijaarsatu ture. Wanti kun kan dursamee irratti karoorfatamee hojjetamee qophaa'amedha. Akkamitti gadi ba'e, akkamitti dhoheedha. Tarii akka ilaalcha kooti, akka yaada kootiitti guyyaan sun guyyaa isaan yaadan ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu simannaan adda bilisummaa Oromootiif ta'e gaafa 5 namoota kana weerarseera. Naasiseera. Oromiyaan akkuma jirutti biyyoota hundarraa golee arfanuurraa akkaataa sanaan bifa naamusa qabuun konkolaataa qabatanii tokkummaa faarsaa alaabaa ofiitii filatan baadhatanii gara Finfinneetti yeroo dhufan inni kun keessumaatii garee tokkummaa faarsuu hamma ta'e tokko rifaasiseera. Rakkoon buraayyuutti ta'ee otoo simannaan Finfinnee geggeeffamaa jiruuti ajjechaa mucaa waggaa 6 jalqabe. Obbo Baqqalaa Garbaa isa kana ifa godhanii dubbataniiru. Maaliif? Mucaa waggaa 6 mucaa xiqqoo sana akkaataa sanatti yeroo ajjeesan akka uummanni garmalee onnatee rakkoo biraa keessa seenuudhaaf miira uummataa tuquudhaaf wanta dursamee karoorfatamedha. Kanaaf haalli ittiin deemamaa ture kan akka tasaa itti seename utuu hin taane kan dursamee namoonni quba wal qaban biyya keessaaf biyya alaadhaa sooshaal miidiyaa irratti ijaaramanii hojjechaa turanidha. Waraqati xalayaan sun maal agarsiisa? Xalayaan sun sana agarsiisa. Wanta ta'uuf jiru beekuu jechuudha. Xalayaan Arbaa Minciitti qophaa'e sun. Xalayaan Arbaa Minciitti qophaa'e suni akka inni dursamee karoorfatamee itti qophaa'ame kan akeekudha. Gara fuulduraatti hiriirri geggeeffama waan ta'eef iyyaama nuu kennaa ni jedhu suni akka odeeffannoon qabatamaan tokko jirutti paartiin biyya alaatii galu tokko jalqabaa mootummaa wajjiniin walii galtee geggeessee jira. Inni jalqabaa heera mootummaa biyya sana fudhatee biyya sana keessatti galee karaa nagaatiin uummata kakaasee paartii isaa jabeeffatee filannoodhaaf qophaa'udha. Kaayyoon amma biyya sana keessa jiru. Garuu waan sana keessatti hanqinoonni tokko kan ture paartiin jalqabuma dhaqee Finfinnee to'attee Finfinnee irraa immoo Finfinnee seenterii isaa godhatee gara naannoleetti deemuudhaaf ka'ee akka jirudha. Akkamittiin kottaati biyya keessatti qabsaa'aa warri hidhannoo qabdanis hidhannoo hiikadhaa gaafa jedhamu waliigaltee walii mallatteessaniitu mootummaa wajjin kan isaan biyya keessa galan. Garuu taa'anii mari'ataniiru. Achi keessaa paartiin tokko. Gallee maal goonaa? Akkamittiin biyya sana bulchuu dandeenyaa? Siluma kaayyoon biyya bulchuudha malee gaaffii uummataatiif hundumtuu gaaffii uummataatiif miti kan qabsaa jiru. Har'as wanti miidiyaa irratti argaa jiru wanti dhagaa jiru isuma waan ta'eef. Isa booda murtoo isaan irra ga'an Finfinnee keessatti humna keenya jabeeffannee humna qabnu hundumaa Finfinnee irratti ramannee Finfinnee kan keenya goonaadha. Finfinnee kan keenya goona gaafa jedhan immoo qaama sila achi keessaa qaban karaa garaagaraatiin achi keessaa qabanitti fayyadamanii utuu hin galiin hojii kakaasuu duula geggeessan. Duula geggeessuun akkamittiin barra? Hoogganaan paartii isaanii gaafa galu kantiibaan magaalaa nuu dhufeeraa jedhame. Dubbii sana dargaggootu ofuma itti tolee jedhee miti. Jalqaba himamee eenyu kantiibaadhaaf akka barbaadamu kan yaadamedha. Ittaanaan kantiibaa yeroodhaaf jiru utuu inni taa'ee jiru jechuun haasa'amaa ture. Sun maal agarsiisa? Finfinnee keessatti of ijaaruudhaaf gaafa dhaqan hooggansii adda bilisummaa Oromoo isa booda gale. Eega isaan galanii booda. Akkuma Abdiin jedhe
isaan haala mijeeffachaa jiru Finfinnee keessatti. Caasaa baay'ee qabu. Caasaa qabaachuu isaanii maal irratti agarra yeroo dargaggoon Oromoo ajjeefamu qaamni nageenyaa tokko irratti birmatee hin jiru. Viidiyoo yeroo darbe Jawaar Facebook isaa irratti baase yoo gartan poolisiin magaalaa Finfinnee kashalabboota jedhaman ana kashalabboota hin jedhuun qaamota ijaaramanii ijoollee keenya qeerroo keenya Finfinneen akka hin seene dhorkan yeroo isaan reeban ulee qabatanii agartanii ta'uu danda'a. Sun maal agarsiisa Finfinnee eega of harka gashannee booda gara kaanitti deemna gaafa jedhamu qeerroon dhufee Finfinneetti gale utuu isaan hin yaadin. Kanaaf tarkaanfii isaan fudhachuu danda'an qeerroo Finfinnee irraa eeguudha. Sanammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnees obbo Taakkalee Uumaa simannaa adda bilisummaa Oromoo irratti Finfinnee kan keessan jedhee haasa'eera. Haasaa isaa yoo ilaaltanitti ta'e eenyutu isin dhowwa magaalaa keessan irraa. Akkas jechuun innumtiyyuu waan sun hin beeku jechuudha. Hin beeku dhorkaa achitti gaggeeffamaa jiru hin beeku waan inni beeknetu Finfinnee keessa deemaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon sun rakkoo bal'aadha. Rakkoo ijaaramee keessa seenameedha. Sanaan immoo qeerroo maqaa balleessanii uummata keenya maqaa balleessanii sabaaf sablammiin Finfinnee keessa jiru akka inni sodaatu akka Oromoon sodaatamu godhaniiru. Isa qofaatu hin ta'in akka Oromoon provoke gochaa turan. Baankiin international baankiin Oromiyaa kan caccabe yoomi utuu hooggansa adda bilisummaa Oromoon galiin. Achirratti jalqaba dhaabni siyaasaa hunda dursee galee yeroo galee simannaa sanaaf yeroo ba'amu wantoota simannaa sana irratti dhiyaachaa turan baanerii adda addaa dhaadannoo adda addaa ifatti arguu dandeessa ergaa isaan dabarsan wantoota amma raawwataa jiranidha ergaa isaan achirratti qabatanii dhiyaachaa turan. Akkuma inni jedhe kantiibaa keenya dhufaniiru kan jedhu dhimmoota federaalizimii kan kaasan keessa darbee mootota durii mootota darban kan biyya bulchan fakkeenyaaf suuraa Mangistuu Hayilamaariyaam qabatanii akka isaatti uffatanii warra deeman faatu ture. Warra jijjiirama amma jiru kana fudhatanii ofitti simatanii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf sabaaf sablammoota biyyattii kabajanii warra deemsisuudhaaf fedha qaban osoo hin taane sirnoota warra darban warra dharraan warra yaadan warra kanadha achirratti kanatti argitu. Kana jechuun maal agarsiisa? Erga warri deeggartootaa ilaalcha akkasii qabaataniiti warri hoogganootaas ilaalcha sanarraa adda ta'e tokko hin qabanii jechuudha. Finfinneen biyyattiidhaaf Waashingtan DC jechuudha. Handhuura teessoo mootummaati. Finfinnee yoo qabatan dhimma dinagdee irratti persentiin 60 Finfinnee irraatii dhufa jedhanii haasaa yeroo har'a miidiyaa tokko irratti. Dinagdee irratti kaasnee haasa'uu dandeenya yoo barbaachisaa ta'e. Dhugaa haasofna yoo jenne lafti dheedhiin kan jiru, albuudi kan jiru, midhaan illee kan dhufu magaalattiidhaaf Oromiyaa irraati. Inni jalqabaa qeerroo balaaleffachuun, qeerroo irratti duuluun, Oromoo maqaa balleessuun maaliif jalqabameedha? Aangoo duwwaan bu'aa siif hin qabaatu. Dhattee yoo aangoo qabattee aangoon duwwaasaa dinagdeetii ala siif aangoodha malee bu'aa siif hin qabaatu. Kanaaf maal gochuu danda'ama? Yeroon ammaa yeroo itti jijjiiramni saffisaan deemaatti jiru. Ijoolleen Oromoo aangoorra jirtu. Ijoolleen Oromoo aangoomsan gadi ba'aa jiranidha. Inni jalqabaa Oromiyaa dadhabde ijaaruudha. Haga har'aatti kan nuyi beeknu sirna darban keessatti ministeerri Oromoo mi'eessituudha aangoodhaaf. Isaan gubbaa ta'anii ministeera tokko kaa'uuf Oromoodhaaf. Akka ministeera tokko lamatu jira malee Oromoon aangoo sana keessa hin jiru. Har'a garuu Oromootu biyyatti
geggeessaatti jira. Sababa ta'eefi haala Oromoon biyyattii geggeessaa jiru kana keessatti dinagdee Oromootti darbuu hin danda'an. Bulchiinsi lammaa isa kana ifatti gadi baasanii irratti hojjechaatti jiru. Oromoo dinagdeedhaan aangoomsuu, Oromoon dinagdeedhaan aanga'ee jennaan, Oromoon wal ijaaree jennaan isaaniif balaa guddaa baatee deema. Kanaaf jalqaba humna sana dadhabsiisuun dirqamadha. Qeerroo dadhabsiisuu. Jijjiirama kanaaf injiiniinni guddaan qeerroodha sababa ta'eef dursanii qeerroo dadhabsiisuu. Erga qeerroo dadhabsiisanii booda immoo kaaraakter assassination geggeessuu beektota Oromoo irratti mataa keessa gadi dha'uu namoota akka kunoo Tsaggaayee Araarsaa irratti duula guddaa banaatti jiru, Jawaar irratti qobaatti duula banaatti jiru, amma immoo gidduu kana Baqqalaatti duula banaatti jiru. Erga qeerroo maqaa xureessanii Oromoo amma tokko dadhabsiisanii waan adda addaa geggeessanii booda immoo amma immoo kaaraakter assaassineshinitti seenu. Akkaataa kanaan erga si dadhabsiisanii booda biyya sana keessatti Itoophiyaa ishee ofii isaaniitiif fedhan akka mataa isaaniitti geggeessuu danda'an san ijaaruudhaaf karra saaqqatu jechuudha. Gara sanatti deemuu barbaadaatti jiru. Garuu isaaniif mijataa hin jiru. Maaliif isaaniif mijataa hin jiru? Hooggansi yeroo ammaa biyyattii geggeessaa jiru hooggansa Oromoo keessaa ba'edha. Hooggansa wal dhaga'uudha. Hooggansa qeerroo wajjin quba wal qabudha. Inni kun isaaniif daangaa guddaatti ta'ee jira. Isa kana akkamitti diiguun danda'ama? Isa kana akkamitti walirraatii gargar baasuun danda'ama? Isa jedhu kan isaan amma irratti fuulleffatanii hojjechaa jiran. Kan irratti illee wanta tokko irra buusuu fi Alamaayyoon Abdiin qabxiilee jajjabaa kaastanii waan Alamaayyoon jedhu tokko mootummaan kun keessattuu wanni amma ta'e sun yeroo kantiibaan Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa dubbate Finfinnee magaalaa keessanii akkam seenu san dhoowwanii wanni jedhu yoo ni dubbatu bulchiinsa Finfinnee keessatti humni inni beeku alatti humni ijaarame kan mootummaa keessa kan waan kan godhutu jira. Yeroo ammaa kana muummichi ministeera Itoophiyaa nama Oromootidha. Abiy Ahmed. Pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangoo guddaa qaban. Nam dhageettii guddaa qaba. Komishinerii poolisaa ka Finfinnee ka federaalaa kun hundinuyyuu warra ajaji isaanii fudhatu. Odoo ajaji isaanii fudhatinu wanni kun hagas ta'uun namni ijjeefamuu hin qabudhani warri gabbahanii dubbachuun wanni kun akkamiin taatee jedhe wanni kun isaanitti hibboo ta'uun caasan hin beekamne tokko ka mootummaa Finfinnee keessa jiraachuu waan agarsiisudha. Finfinnee keessatti mootummaan akka gaariitti man hin qulqulleessin waan qulqulleessuu qabu waan hojjechuu qabu akka hin hojjetin agarsiise. Kan qofaa miti. Akkuma Alamaayyoof Abdiin dubbatanitti miidiyaan sun miidiyaan biyyattii akka inni dubbii kan itti gabaase akka inni maqaa Oromooti xureessuuf yaale fi miidhamtoota warri biraa immoo sagalee isaanii ol fuudhee dubbate akki wanni kun cuftunu taate jaarmayiinsi kun poolisii keessa jira, jaarmayiinsi kun miidiyaa keessa jira, jaarmayiinsi kun humni nagaa tasgabbii keessa jira, jaarmayiinsi kun bakka hundaa jira jechuudha wanni an arguu jiru. Kanaan dura Finfinnee keessa jaarmayiinsi guddaa kan ture ka paartii biyya aangoo akka malee dhuunfatee ka tursan bakki jaarmayiin sun keessa warri ijaaraman seelii isaanii warri biraan makan guutee jira. Fakkeenyaa fi gaafa Taammaany Bayyaneetii fi Gimboo 7 Arbanyooch Gimbaariin biyya galtii jedhamanii maqaa dhahaman simannaa goonaa fi jedhee warri tokkin yaadigi Finfinnee ofiin jedhanii feesbuukii gubbaatti isaanii lallabaa argine turre. Kun kan warra biraatiif hin tahin simannaan kun isaaniif qofa tahaa jedhame sadarkaa sunitti akkas godhuun isaa naa hin galle. Aktivistoonni tokko tokko yoo galanii simannaa isaa mootummaan sadarkaa Finfinneetti qopheessaa tikkeettii koottaa bakka bulchiinsa magaalota adda addaa kutaalee Finfinnee keessa fudhadhaa jechuun warri kan wajjii warri hojjechuu barbaadu warri kan warri deeggaru akki jiru waan gosa tokkotu jira. Kanaafuu mootummaan jechuun yoo waan kan rakkoo kan laalu warra alaa qofa qubitti qabe warra akkasii amma garee sadiittuu shakkamee jedhame jechuun warra alagaa lamaa fi warra Oromoo keessa tokkottuu keessa jira jedhame waan odeeffamullee argine jirra. Jalqaba manni kiyya qulqulluudha. Waan man keessatti tahaa jira waan miidiyaa keessatti qub qaba.
waan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee adda addaa keessa jira deemaa jiru mootummaan kun hin qaba. Mani kun eessatti qulqulleeffamuu qaba. Balfi eessa jira? Eessatti dubbiin tun hammaate? Eessatti dubbiin tun tolte? Waan jedhu mootummaan akka malee qorachuu danda'uu qabaa jechuudha. Kaan akkuma Alamaayyoo jedha. Kan irratti dabaluu fi akkuma jettee mana isaanii qulqulleessuu qabu. Keessumatti Finfinneen rakkisaadha. Rakkisaadha gaafa jettu caasaan mootummaa hojjetaa jiraachuu hin danda'amu. Maaliif caasaan mootummaa hojjetaa hin jiru? Aartistiin biyya kanaa galte buufata xiyyaaraa gaafa geessu siidaan abaluuf dhaabachuu qabaa jettee haasotte. Iseen mootummaa miti eenyuun iyyuu miti siidaa Finfinnee keessa xaayituudhaaf dhaabuudhaaf. Torban utuu hin gahin garuu siidaan akka OMN hordofaa turetti siidaan dhaabatee boromtiisaa halkan buqqee buluusaa ragaadhaan jira. Akkas jechuun eenyutu geggeessaa jira? Eenyu kan mallattoo xalayaa siidaa ittiin dhaaban barreesse? Wanti kennamu siyaasaa fi yookaan immoo hojii olaatiif kennama. Hoogganaa duraaniitu barreesse. Hoogganaan duraanii akkamittiinitu ibsa seen gaafa buufata xiyyaaraa boolee geesse haasofte deebi'ee dhufee ofiisatti deebisee barreesse? Moo duraan barreesse kaa akkasiin dhuftee beeka? Kun maal agarsiisa? Ammayyuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti bulchiinsi amma jiru kun hojii guddaa irratti hojjechuu qaba. Eega dhufanii ji'a 5 keessatti hunduma qulqulleessu jechuudhaaf otoo hin ta'in hojii guddaa irratti hojjechuu qabu. Isaanis argan yeroo rakkoo jiru. Warri gurmaahanii kaayoo adda qabanii kaayoo kantiibaan qabu alatti qabanii achi keessa akka jiran waan agarsiisudha. Wanni kun hundinuu mootummaan dhumirratti dhufee haalu malee waanum qabatamaan ta'edha. Kun waan qabatamaadhaan ka'edha. Kana qofaa miti. Paartiin biyya alaatii gale fakkeenyaaf Gimboo Sabaatti filannoo kaka'umsa filannoo geggeessaa jira. Akkamittiin geggeessaa jira? Miidiyaalee irratti agarreera. Mootummaa ce'umsaati. Mootummaan kun ce'umsaatti deemaatti jira. Mootummaan ce'umsaa gara filannootti deemuu qaba kan jedhamedha kan kaasaa ture. Yeroo baay'ee Jawaar kan yaada kana deebi'ee kaasu. Hoogganaan isaanii garuu gaafa galu filannoon barbaachisu amma waggaa 2 asitti filannoo tun ta'in mootummaa ce'umsaa geggeessinaadha. Maaliif kana jedhu? Dura caasaa isaanii erga ijaarratanii booda filannootti deemuu barbaadu. Hayya Alamaayyoo afaan tinaa qabadhi waan godhaa jirru kan daawwattoota keenya beeksifne achiin duubatti kutaa lammaffaa qophii kanaatiin walitti dachanaa. Daawwattoota ka daawwachaa jirtan sagantaan ka gaaddisa Raabaa Dooriiti. Gaaddisi Raabaa Doorii gaaddisa jalaar kan qabu keessummoota 3 jechuun maatii OMN duraanii kii maqaan Kadiroo kana waliin jiru Alamaayyoo Qannaa Soorii akkasumas Abdii Fiixeeti. Gaaddisii keenya boqonnaa kanaan duubatti walitti dachanaa nurra garuu hin deemina.